ala namaatee kan dhalate hundumtuu milkaa'ina barbaada. Gurraacha ta'uu, adii ta'uu, beekaa ta'uu, wallaalaa ta'uu biyya lafaarra amma jirrutti namni hundumtuu milkaa'inaaf hojjeta, milkaa'inaaf dhama'a, barata, halkan guyyaa fiiga. Macaafa qulqulluu keessattis namoota milkaa'an baay'eetu jira. Keessumaa macaafni qulqulluun namoota milkaa'aniif namoota hin milkoomne garaagar baasee nutti hima. Har'a garuu nama milkaa'e maaliif akka inni milkaa'e? Milkaa'inni kun eessaa dhufe? Nama baay'ee sana keessaa milkaa'inni namni kun argate kun eessaa dhufee argate kan jedhu irratti barumsa kan nuuf ta'u obboloota ko. Anaaf isiniin har'a kan gargaaru nama milkaa'uu barbaaduuf har'allee milkiin sun akka jiru akka hubannuuf. Milkiin sun immoo eessaa dhufe kan jedhu. Keessumaa immoo waan na dhibu keeyaati namoota lamaan har'a yoo Waaqayyo na gargaare nama tokko nan dubbadhaa. Namni kun waan nama dhibu keessaa obboloota maatii isaa biratti miti, lammii isaa biratti miti, biyya isaa keessatti miti, namoota aadaa isaa beekan miti, namoota afaan isaa beekan miti, nama ormaa gidduu dhaqanii milkaa'uu jechuun miraakilii ta'uu qaba. Ni galaana isaa. Nama saba sin beekan gidduutti fakkeenyaaf amma biyya dhalannee guddanne keessatti hojjennee yoo milkoofne wayi maatii isaa irraa dhaalee namaan jedhama mitiire abaluun koo maatii isaatu kenneef inni immoo hojjetee guddateedham. Wayim immoo nama argee hojjetee guddate waan baay'ee jechuu danda'a namni macaafa qulqulluu irratti arrasini wajjin ilaaluu barbaadu kun garuu nama biyya ormaatti Waaqayyo gooftaan maccaa Israa'el Yuudaan cubbutti kufuurraan kanqee yakka isaan hojjetan irraan kanqee booji'amee biyya ambaa biyya Baabiloon jedhamtu keessatti booji'amuu ta'e nama dhaqeedha. Kan na dhibu keessaa seenaa isaa yeroo ilaaltanii baay'ee na dhibu keessaati immoo ijoolleedha namni kun. Namni kun umuriin isaa guddaa miti, nama guddaa miti, nama sirriitti waa hubate miti, dargaggeessa. Namoonni as keessaa umurii isaa wajjiniin qixxaatan ijoollee xixinnoo amma gadi bu'ani malee adoontiin as keessa kan jiru hundumti keenya nama kana hin caalla jedhee yaadaan yeroon ilaalu caafi qulqulluun isaa akka dubbatutti. Garuu namni kun milkaa'ina guddaa dhala namaa fi fakkeenya ta'uu danda'u har'a anaaf isiniin gargaaru tokko lafa nuu kaa'eetu Waaqayyo gooftaan maccaa ittiin raawwatee darbe. Keessumaa namoota irraa gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii fayyaniif milkaa'inni maal akka ta'e nama diriirsee milkaa'inni dhugaan kana jedhee nama darbeedha namni kun. Namni kun nuuf har'a obboloota koo akka nama miiraa keessatti wayim immoo of ilaallee keessatti of ilaallu jireenya keenya nama kana keessatti yoo of ilaalle waan guddaa irraa barachuu dandeenya nama kanarraa. Namni kun eenyudha? Namni kun Daani'el jedhama. Daani'el jedhama. Namni hundumtuu waa'ee seenaa macaafaa raajii Daani'el lallabneerraa faarfanneerraa hin faarfatamaa hin lallabamaa hin dubbatamaa hin kadhatamaa garuu inni guddaan isaa milkaa'inni Daani'el kun maaliif milkaa'e Daani'el? Akkamitti immoo biyya ormaa keessatti biyya san beekne keessatti dhaqee Daani'el kun nama milkoote? Macaafni qulqulluu nama kanaaf dhugaa ba'a akka jedhe har'a Waaqayyo dhugaa isiniif haa ba'u. Akkan jedhee baaluu ameen jedhama. Waaqayyo koo nama booji'amee nama san beekne tokko namni firri hin qabne nama hiriyaa hin qabne nama aantee hin qabne nama namni dubbachuuf hin dandeenye tokkotu biyya Baabiloon dhaqeetu obboloota koo saba Waaqayyo hin milkaa'e. Waaqayyo lafa jiraatanitti milkina isiniif haa kennu. Sina milkeessu kara waan hundumaan warra milkooftan ta'a. Ameen jedhaa fudhadhaa. Daani'el boqonnaa 6 afadhaame. Raajii Daani'el boqonnaa 6. Lakkoofsa 38. Eeboof maayikiinaa kennaafi deebiteetti har'a eeboon. Akka jedhaan lakkoofsa 38. Bara Daariyoos mootichii fi bara Qeeraas mooticha Faars keessa Daani'el kanaaf jireenyi maal ta'edha? Walqixxaate.
Mee dubbisnu mee. Bara Daariyoos mootichaa fi bara Qiiros mootichaa Faares keessa Daani'eliif jireenyi wal qixxaateef. Ilaalaa obboloota ko. Daani'el kuni biyya Baabiloon keessa akkana itti dhaggeeffadhaa gara kootaa xinnoo ishee waan Daani'eliin dubbachuu barbaada. Daani'el macaafni qulqulluun dubbatu kuni Daani'eli booji'ameeti biyya Baabiloon kan inni dhufe. Booji'amee dhufeetu biyya Baabiloon keessa yommuu jiraatu wanta na dhibe keessaati Daani'el kuni namni amma kuni seenaa milkinaa sagalee Waaqayyoo wanti hundumtuu wal qixxaateef jedhu kuni nama mootota 6 tajaajileedha. Na dhagaa akka gaariitti maaloo mootota meeqan jedhee 6 mootota 6 biyya Baabiloon keessatti kaanii nama tajaajileedha Daani'el. Mootota tokko miti nama tokko tajaajiltanii nama kaleessaa ta'uu hin dandeessan. Mitiiree? Namni nama tajaajile iyyuu hin geeddarama. Daani'el garuu mootii 6 tajaajile saba Waaqayyoo. Advisor isaanii ture, wajjin hojjeta ture, mana mootummaa keessa ture. Nama meeqaaf hin jedhe? Mootota 6. Daani'el garuu mootii isa jalqabaa. Eenyu mootiin ni jalqabaa? Namni marga nyaate maqaa isaa beektu? Ayettanii? Eeyyee naabuu dhaqa. Afaan Oromoo miti gammachuu badhaasaa miti kanaafi akkuma sanaatti fudhadhaati. Namichi kuni nama kana jalqaba tajaajile Daani'el. Daani'el kana gaa what is making success? Maaltu milkaa'ina kenneef Daani'el? Why? Maaliif milkaa'e? Maaliif hin arrammoo milkaa'uu dadhabe kan jettani? Maaliif har'a jireenya jiraadhu keessatti milkaa'uudhaaf Waaqayyo na waame ani immoo milkaa'ummaa dhaabe kan jettanii fi jireenya Daani'el irraa Waaqayyo wanta sadii wanta xinnoo tokko wanta baay'ee keessaa wanta sadii nu barsiisa. Inni jalqaba jireenya Daani'el maaltu akka wal qixxaatuuf godhe. Kun deebii kana de maaltu akka wal qixxaatuuf godhe. Lafaa kee miti wanti hundumtuu kan ol namaaf qixxaatu. Maal jedha macaafni qulqulluu isaa obboleettiin keenya nu dubbiste. Inni tokkoffaa daddafeen deema. Daani'el waa adda baasuuf waa filachuu beeka ture. Meenaa wajjin jedha. Daani'el waa adda baasuu fi waa filachuu beeka ture. Haa akkamitti nama booji'amtee dhattee mirgatuun qabatiin nama mirga hin qabne keessatti saba mirga hin qabne keessatti afaan kee hin beekne keessatti aadaa kee hin beekne keessatti eenyummaa kee hin beekne keessatti waa filachuu dandeessa. Akkamitti ta'a kun? Ituu namoota si beekan ta'e sirrii si gadduu danda'u ilma abaluutu siin jechuu danda'u maqaa abbaa kee haadha kee dhaanii si dhiisuu danda'u. Daani'eliin garuu jedha sagalee Waaqayyoo. Jarri kuni booji'anii fidani boqonnaa tokko dhattanii ilaaltanii hiriyoota Daani'el namoota isaa wajjin nama 4 turan warri booji'aman kun. Daani'el faa kuni warra booji'aman keessaa Daani'el jedha sagalee Waaqayyoo. Waanan adda baasuu beeka ture. Waa filachuu beeka ture. Har'a jireenya namaa keessatti biyya lafaa irratti namni akka inni hin milkoomne wanti godhu keessaa namni waan hundumaa niin ta'a jedhee fudhata. The problem is that I don't tired. Har'a Waaqayyo milkaa'ina karaa Kiristoos nu waameetti waan hundumaa walitti xarranu waan hundumtuu kan kee miti obboleessu kan kee adda baastee beekuu qabda. Wanti sii kenname hundumtuu Waaqayyo biraa miti kan kee kan ta'e adda baasuudhaa fi soorsii jireenya keetii isa ta'e Waaqayyo wajjin konnekshinii jireenya kee godhachuu qabda. Daniel knows. He chose in filate Daniel. Kanaaf Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 8 annee ilaalla. Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 8 maalidha eebboo. Daani'el garuu nyaata mootichi nyaatuu fi dhugaatii inni dhugu soorachuudhaan akka of hin xureessineef garaa murate. Kanaaf of xureessuu kana keessaa ooluudhaaf hangaficha warra hojjetoota sanaa in kadhate. Waaqayyo immoo Daani'el faara tolaadhaa fi gara laafina hangaficha irraa akka argatu godhe. Ameen. Daani'el nyaatatu qophaa'eef. Maal jedhe nyaatati qophaa'eef immoo mootichi guyyaa meeqaaf ittiin jedhe? Guyyaa meeqa? Guyyaa 10 miti?
guyyaa kudhaniidhaa fi nyaata kana nyaachuu qabdu jedhame seerree isaa dhufe. Mootii biraa dhufe mootii dhiisaatii namni qabalee bulchu tokko akkasuma jedheenaan akkam raafamna nuun. Namni qabalee bulchu tokko har'a waa nuun jedheenaan nam badee namicha sana eenyu beekaa jenna. Namni namicha sana beeku tokko jiraao namni dhaqee itti naa himuu danda'u namichi kun akkanaan jedheera kanaaf iyyuu namicha kan akkanni naniisisneef akkanni rakkinarra nan buusneef dhaqee namatti Daani'el garuu wanti beekun mootii isa biyya bulchu Baabiloon irratti aboo qabu wanta inni jedhe ta'u irraati seerri gadi bu'e. Seerri maal jedhamu immoo ijoolleen Yihuudootaa warri boojamanii dhufan kuni jedhan mana mootii keessa akka hojjetanii fi guyyaa kudhan kanaaf nyaata nyaachuu qabu jedhe mootiin. Nyaata nyaatanii gabbatanii bareedanii miidhaganiitu mootiitti dhiyaachuu qaba jedhee seerri gubbaarraati gadi bu'e. Seerri kun immoo akkuma orraa magaalaa sana keessa jiran Daani'el bira dhufe akkasuma dhufe Daani'el bira adda ba'ee dhufe miti akka jedhame nan Daani'el mootiin guyyaa kudhaniidhaaf nyaata nyaadhaa isiniin jedhe. Nyaata akkamii nyaata mootiidhaaf hojjetamu. Nyaata mootiidhaaf hojjetamu irraati guyyaa kudhaniif edda nyaatanii booda mootiin immoo itti dhiyaattu achii booda hin filatamtu mana mootummaa keessa galtuutti jedhame. Maal rakkina maqaalii qaba tu nyaate. Rakkina maalii qaba qalbiin diddiirradha. Rakkina maalii qaba waaqayyoo beekaa dadhabbina koo. Rakkina maalii qaba waaqayyoo hin argaa dadhabbina koo. Jenna miti reenuun. Waaqayyoo beeka. Waaqayyoo waan hundumaa garuu har'aa adda baasee nutti meera. Addaamiif Yohaanitti waaqayyo gooftaan maccaa dhufee muka hundumaa jiran keessaa akkanatti hin jedhe. Mukattii kanarraa hin nyaatinaatti hin jedhe. Kanarraa guyyaa nyaattan maal taatu jedhe waaqayyo hin duutuutti hin jedhe. Waaqayyootti meera waaqayyoo lafa jiraatu iddoo hundumaa jira waan ta'eef waaqayyo gooftaan itti meetu sokke. Addaamiif Yohaanii of eeggachuun kan isaaniiti malee kan waaqayyoo miti. Waaqayyo yeroo sanaa kaasee maaliidha itti meera maal ittiin jedhan hin duutuutti hin jedhan. Du'a ooluu dhiisuun harka jira. Addaamiif Yohaan harka jira. Eden gannatiitti galuu dhiisuun filmaatati har'a jireenya kee irratti filachuudhaan ta'a obboleessa. Yoo har'a waaqayyo wajjiniin jiraachuu gatii kaffalu waaqayyo wajjiniin jireenya kee gochuu yoo filatte akka Daani'el barri kee bara ulfinaa ta'a. Maqaa Yesuusii waaqayyo kanatti nu haa fidu. Daani'el waan hundumaa ija waaqayyoo keessa adda baase. Waan nyaatumu yes. Waan nyaatumoo rakkina qaba eeyyee. Waan dhuguu rakkina qaba eeyyee. Maaliif inni nama yaati nama Yihuudaati nama Israa'eliin nama Addaatiin abooji'amu malee kabajnisaa irraa deemu malee booji'a ta'u malee garba ta'u malee Daani'el knows one thing keessisaa waan gabiraa allisaa waan gabiraa ta'u malee keessi kee Yesuusiin dhaamu beektaayi. Haala kee yeroo ilaalan namoonni waan baay'ee sitti dubbatan obboleessa keessa kee kan jiru Kiristoos waaqaaf lafa uumeedha. Kanaaf ati mana qulqullummaatiidhaam sagalee waaqayyoo. Kanaaf iyyuu har'a waan gootu hundumaadhaa fi waaqayyoo siin filachiisu filmaata sii kaa'ee jira waaqayyo. Karaan dheeraa kana karaan gabaabaa immoo kana dheera. Karaa bal'aarra kan deeman baay'eedha sagalee waaqayyoo. Achirra deemuu yoo barbaadde dhumi kee Eden gannatii tun ta'in maal ta'a? Jannata ituun ta'in maal ta'a? Gubannaa bara baraa ta'a. Sitti nima saba waaqayyoo. Yoo garuu karaa kee jireenya kee filmaata kee waaqayyo wajjiniin gootee har'a yoo jiraate karaa isa xibboo karaa isa baay'ee namni hundumtuu irra deemuu hin dandeenye qoraattii qabu rukutamuu qabu dhaamuu qabu kufuu qabu jibbamuu qabu sanarra yoo deemte garuu dhumi kee jannata jireenya bara baraa Eden gannatii ta'a. Kanaaf har'a furmaata Daani'el filate filachuu qabna. No jechuu qabna. No waan hundumtuu naa eeyyamameera jedhamti Phaawulos. Waan hundumtuu garuu maal naan ta'e nan fayyadu. Waan hundumtuu akkan godhuuf naa eeyyamameera. Waan hundumaa hojjechuu nan danda'a. Because namni hundumtuun hojjeta kaa. Garuu waan hundumtuu maal hin ta'u nan fayyadu. Waan hundumtuu si eeyyamame hundumtuu waaqayyoo biraa miti of eeggachuun gaariidha. Daani'el nadi banaa maal namni akkasii kun
Hindandamar, dandam. Hintar, yenta. Ayyaana jira. Afuura isaa jira. Daani'eel ko umna isaan danda'e miti obboloota koo. Boqonnaa 10 yeroo ilaaltan Daani'eel irraa afuura adda ta'e tokkotu ture jedha. Har'a Waaqayyoof jiraachuu barbaanna. Annan barbaada Waaqayyoof ta'e darbuu. Yeroo tokko garuu jireenya namaa keessaa Phaawulos akka dubbatu waan lama tollolo obboloota koo. Jireenya keenya keessaa waan lama yeroo nu Waaqayyoof ta'uudhaaf jennu inni tokko immoo Waaqayyoof akka hin taane foon keenya immoo nu lola. Lola keessa oola dhalli namaa hundumtu sammuu isaatiin hafuura isaatiin qilleensa kanarraan karaa baay'ee lola lamaa oolla. Maaliif Waaqayyo nu barbaada seexannis nu barbaada. Waaqayyo nu hojjechuu barbaada seexanni immoo hojjetaa isaa nu godhachuu barbaada. Kanaaf lola kana keessa yemmuu jiraannutti filmaata jireenya keenyaa murteeffachuu qabna obboloota koo. Waan hundumaa keessatti furmaata keessan har'a adda baafachuu qabna. Rakkinni har'a biyya lafaa irratti jiru kana. Daani'eel mootichatti dhaqee nyaannu jedhe. Waa Waaqayyoon nyaadhu jedhe bakka nyaadhuudha. Maal nyaatare? Waan nyaannu sitti himnu eeyyee maal naa nu kennaa jedhe. Maal jedhe? Bakka mee akkasinii galutti akaayii wanta mooticharraa kan mootii kan hin taane nyaata gabraa ta'e nu kennaa jedhe. Akkasin mootiin jedhe Daani'eel baay'inatti tola iddoo sanatti. Yoo nuuni jedhe yoo ani jedhe yoo hiriyoonni koo kun jedhe namoota nyaata mootii nyaatan warra filmaata dogoggoraa filatan caallee hin argamnu ta'e nu ilaalee. Hin caaltameelee hin caalamtote filmaata dhugaarra yoo dhaabbatte. Yoo har'a gooftaadhaaf gatii kaffalte wangeelaaf jiraattee gatii kaffalte fuula Waaqayyootti Yesuus waa'ee keedhaaf fuula abbaa dhaabbatee siif dhugaa ba'a saba Waaqayyo. Siif dubbata Kiristoos. Warra har'a waa'ee koodhaaf namoota duratti maal ta'an jedhe gooftaa Yesuus. Qaanaaniif anis abbaa koo duratti waa'ee isaanii nan qaanaadha. Maaliif filmaata har'a nuun goonuun gaaf tokko Yesuus waa'ee keenyaaf dhugaa ba'a. Filmaata har'a qabna jechuudhaan anis isinis wanta Waaqayyoof ta'uuf waan Waaqayyoof hin taane Waaqayyoo nutti himeera. Eessatti? Macaafa qulqulluu keessaa. Kun gaayidaansii jireenya amanaa tokkooti. Amanaan tokko kan inni ittiin jiraachuu qabu gaayidaansii Waaqayyo gooftaan maccaa kenneef jiraannaan wangeela. Wangeelli jireenya paasteriidhaaf wangeelaawwiidhaaf faarfataa tokkoof kenname miti. Wangeelli kun nama gooftaa Yesuusitti amanee hundumaaf akka inni ittiin jiraatuuf Waaqayyo kenne. Namni wangeelatti jiraatu immoo dhumisaa jireenya bara baraa jedhama. Jiraadhu wangeelatti. Filmaata kee adda baasii bari. Maayira beektu sagalee Waaqayyo. Dukkanni ifaa wajjiniin maal walitti qabaa jedha. Kunis maayin filmaata. Yoo ifa filatte ifni eenyuudhaan Kiristoosidha. Dukkannoo seexana biyya lafaati. Yuusi Waaqayyo gooftaan macaanaaf sinitti maayinni ifa satee filachuudhaaf dukkana filachuudhaaf maal nuu kenneera jechuudha Waaqayyo. Fedha nuu kenneera. Milkaa'uu barbaaddu saba Waaqayyo. Milkaa'uu nawwii namitiin dhumti keenya. Milkaa'uudhaaf jireenya namaa irratti kan barbaachisu filannoo ofii beekuu adda baasan. Baay'ee murteessaadha kun. Filannoo keessan beekuu qabu. Ani kan yeroon dubbisaa ture na dhibaa ture keessa koo ofii koof. Barumsa gabraan qopheesse beektu gaa. Garuu keessa koo guute ofii koof. Ofima koof namaa miti kun. Isuma dhugaan sinitti maal. Ofuma koof. Filmaata baay'ee godhurraa murtaachuudhaan booriin koon jedhe. Ijoolleen biyya kanaa ituu kolleejjiin naqini hin filatu maal akka ta'u barbaadan. Biyya keenyatti illee mootummaa sinii fila. Biyya kanatti garuu yoo dooktarii ta'uu barbaadde karaa isa dooktariitti si fidu filatteetu achirra yeroo hundumaa hojjetti ijoolleen. Itiree dhugaa miti kun. Barataan akkasi biyya kanatti. Filmaata isaatiin mana barumsaa barbaaduu dhaqa jechuudhaan kolleejjii arge keessa dhaqeen galu. Kolleejjii banaa arge keessa dhaqeen galu. No!
ani dooktorii ta'uun barbaada mana barumsaan kun immoo wanta dooktorummaa kootti na fidu na barsiisaan jiru dheetu filateetu dhaqa jechuudha obboleessa waaqayyo gooftaan gara kanatti nu haa fidu maaloo ilaarra waaqayyo gooftaan akka nun jedha sagalee isaanii jechuudha filmaanni hundumtuu banamaadha waan hundumtuu nu laatameera filmaata anaaf isiniin goonuun jireenya bara baraatti na geessamoo deemsa koosa dhumaa bareechamoo jireenyi koo har'aaf hin ta'amoo jireenya koo boriif hin ta'a jedhee filachuu kan qabu anaa waaqayyoon naa fila miti hiriyaa waaqayyoo sii fila miti waaqayyoo sii fila miti yaa hiriyaa situ filata nama wajjin haasoftu nama wajjin hin dubbattu nama wajjin hin nyaattu waaqayyoo siif hin filu waaqayyoo kan sii filu waan tokko hin qabu maal sii kenneera waaqayyo wiilingii sii kenneera waaqayyo you can't choose anything choice sii kenneera waaqayyo gooftaan situ filatee jiraachuu danda'a akkuma mana barumsaa biyya kana filachuu qabna jechuudhaan filmaata keenya sirreeffadhaa maaloo dogoggorree mootummaa waaqayyoo keessa akka hin dhibamneef har'a filmaata jireenya keenya qajeelfachuun nuuf ta'a. Daani'eel akka inni milkaa'uudhaaf kan isa godhe inni jalqabaa filmaata beeka Daani'eel. Yerooti immoo filmaata kee sirreeffattu maaltu ta'a beektaa saba waaqayyoo jireenya kee irratti eebbo lakkoofsa 11. Boqonnaa 5 lakkoofsa 10. Boqonnaa 1 lakkoofsa 11. Daani'eel immoo boqonnaa 1. Daani'eel amma immoo namicha isaa hangaficha warra hojjetaa. Daani'eel amma immoo namicha isaa hangaficha warra hojjetaa eegduu Daani'eel Hanaaniyaa Mishaa'elii fi Azaariyaa godhe sanaan mee wanta nyaannu biqiltuu garaagaraa wanta dhugnus bishaan nuuf kennan atis guyyaa 10 nuyi garboota kee irratti ilaali bifni keenya bifa dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii wajjin si duratti haa ilaalamu ilaa keedhe mee ol arginaa jedhe ni argitaa jedhe filmaatan arra filadheerraan kan kee yoon caalameen argitaa jechuudha maal jechuudha beektu kun maal ta'aa jira namichi kun dhaadhachaa jira dhaadhannaa isaa immoo beeka ofitti miti kan of jaju hundumtu eenyu na hojii jedhu sagalee waaqayyo kan dhaadhatu hundumtu eenyudhaan Kiristoos isa humna namaaf kennu dhaadhannaa jireenya kee waaqayyoon godhattee yoo dhaadhatte waaqayyo sin gatu eegeen taatu mataa malee ameen jedhaa wangeelaa eegeen taatanii maal maleedha mataa malee wangeela bakka isa ta'uudhaaf garuu filmaanni koo murteessaadha filmaata guddaa sin keessa jira obboloota koo isin keessa waaqayyo waa kaa'ee jira sin nama salphaa miti nama guguddaadha sin nama yaanni waaqayyo irra jirtu nama kana kee kan jirtan garuu filmaata keenya ilaaluu qabna maaliif filmaanni karaa kaayyoo irraa nama balleessa amma fakkeenyaaf hime mana nyaataa dhaqxanii mana nyaataa biyya kanaa dhaqxanii fakkeenyaaf mana nyaataa biyya kanaa dhaqxanii xibsii nyaachuu barbaadaa jettanii chipoolii dhaqxanii maal siniin jedhu ani jettu dhaqxanii mee ilaalaa mi'a saba waaqayyo isaan biyya kana wanta nagadan hundumaa maa irra caafamee jira ati immoo dhaqxee kanati beektu xibsiidha waan ta'eef ayinii xibsii yootte xibsii maal akka ta'e si gaafatu yoo dammaqte lafa dogoggoraa akka jirtu barta yoo diddee fincila kaaste immoo poolisiitti waamanii si reebanii si baasu miti yoo dammaqxee daftee akka nama irriba keessaa ka'u kaatee manni kuni chipoolii gurguru malee xibsiin gurguran anatu dogoggore jettee nagaattee suuta jettee tusisaan sin argin sokkite malee hulee fudhattee sinin reeba yoo isin hin finne yoo jettani ituu sin isaanin reebin isaan poolisiitti waamanii ituun beekin ituu iyyituu makiinaa poolisii keessa paasterii waan madhu jaarsolii waan abbaa barbaade waan madhu seera si cabse waan ta'eef maal taata mana hidhaadhatta filmaata jechuudha sun har'as filmaata qabda gaaf tokko harki kee hidhamee jette lola kaastes dhiistes har'a filmaata kee sirreeffattu taanaan siittiin himaa badiisa bara baraatti darbatamta chooyiziidha sun chooyiziidha saba waaqayyo waldaa akkasii keessan tajaajilaa ture faarfataan ture
lallabaan ture manbarii waldaa kanaa ta'uu dandeessa. Waraqata guuttee manbariidha jennee achi waajjira keessa kaa'anneera. Manbarii isa gubbaan taane taanaan hin iyyita malee xaragamtee sokkita. Ergamoonni Waaqayyoo itumati iyyitu darbatanii isa barabaraan iyyitu keessa si darbatanii si kaa'u. Har'a filadhu. Har'a filachuun qaba. Maal akkan gochaa jiru? Filmaanni eessa jechuudha? Amma. Dammaqi kan raftee jirtu. Kiristoos dhufuudhaaf jedha. Dhiyaateera. Har'a biyya lafaa irratti wanta argitan waan tokkoon garaa akka nukutu an hubadhe tokko sinitti immoo lolli kadhanneef hin dhaabbatu. Lolli itti fufa. Sinitti immoo hin dhaabbatu. Wangeelli raawwachuu qaba. Sabni saba irratti, biyya irratti kan yoo margine yoo dhabnee duunee sokkine hin arginu. Yoo garuu biyya lafaa irra jiraanne ganaa waan baay'ee argina. Ganaa waan baay'ee arguuf jirra. Inni amma nuun arginee nu dhibaa jirru kun akka nu fudhatee hin deemne duwwaaf chooyizii keenya filachuu har'a. Nama tokkoof maatii tokko duwwaa fayyisuu danda'a Waaqayyo. Nooyiidhaaf maatii isaa duwwaatu bara bishaan badiisaa keessa inni kaan hin dhugaa hin fuudhaa akeeda macaafni qulqulluu waan barbaadee godha. Maaliif? Chooyiziidha. Chooyiziidha. Maal dhibee Waaqayyoon har'as Waaqayyo akkasuma nu gadhiiseera biyya lafaa irratti filadhu waan barbaade godhi nuun jedheera. Waaqayyo nu haa gargaaru. Naa gargaaru dhaame. Nu haa gargaaru saba Waaqayyo maaloo bineensicha akka nu nyaanne of eeggachuu qabna. Faarfannaa caakkaa guddaa keessa qofaa gommuudhee. Caakkaa guddaadha biyyi lafaa kun caakkaa hin mul'anne namni nama hin argine. Caakkaa biyya lafaa namni itti nyaatamaa jiru keessumaa amantoonni baay'ee nyaatamanii nama tokko maayin abaluuni garuma deema jedhama miti amma hin nyaata dhuga maaltu gaddeebise amma kiristiyaanni akkasii akkas ta'aniira. Hin jirraa waldaa kee garuu jireenya afuuraa keenya iddoo makaleessaa iddoo madheengaddaa haasaan keenya deemsi keenya dubbannaa waay filmaata obboleessi kuni sagalee Waaqayyootti nan guddisu taanaan ofirraa kutuun qaban. I don't need it. Because inni koo destiny koo naa murteessu destiny koo narka jira inni destiny isaa an destiny koo murteessu inni garuu yaada Waaqayyootti na guddisa taanaan hiriyyuu isan jibbaa jira miti hiriyyummaan isaa wajjin godhu hiriyyummaa Waaqayyootti nan guddisne taanaan hamma inni gara koo dhufutti an of eeggadhee jiraachuun qaba irraa baqachuun koo inni nama amata taanaan nama amachuu dhaabuun qaba inni nama jibba taanaan nama jibbuu dhiisuun qaba inni soba taanaan soba dhiisuu qaba inni naata taanaan hatuu dhiisuun qaba maaliif destiny kootu sarraati adda. Destiny kee adda saba Waaqayyo. Destiny kee mootummaa Waaqayyooti. Achitti galuu barbaaddu miti. Kanaafuu Waaqayyo waaqeffattu miti ree. Kanaafuu Waaqayyo jiriin jiraattu miti ree. Har'a filadhaa waan achitti sin gashu. Maalirraan adda ba'uu qaba jedhaa galaa har'a. Waa'ee namaa miti. Ani abdii isaan maalirraan adda ba'uu qabar. Kanatti. Eebo lakkoofsa 15 duwwaa naa dubbisme. 15 kana na fidha. Sa'aatiin na jala. Guyyaa 10 booddee bifni isaanii gabbinni isaaniis kan dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii caalee argame. Wayyoo akkeedha sagalee Waaqayyo guyyaa 10 booda ifni isaanii gabbinni maalidha? Bifni isaanii sorry gabbinni isaaniis kan dargaggoota warra nyaata mootichaa nyaatanirraa filmaataan. Yeroo filattu akkaayii nyaattee caaltati. Yeroo filattu usa juusii dhugu caalaa ati bishaan nuuddee bookkisaa deemtati. Maqaa Yesuus Kiristoosin filannaan Waaqayyoof ta'u si keessa galu warra. Filannaan dhugaa. Hin caaltaa abboo. Isa siree gaarii irra rafee Yesuusin hin beekneera ati qeedduroo irra raftee nagaadhaan raftee bultaa abboo. Sammuun keetu qoricha hin fudhatin laxxi jettee ganama duwwaa fagarte. Because choice. Maal jedhama beektu? Filannaa keenya Waaqayyo nuuf ageeddaru. Mee ameen jedhame filannu lammaffaa haatii koddeeme. Lammaffaa maalin jedhee Daani'eel Waaqayyoodhaaf ulfina kennuu ture. Jireenya Daani'eel irraa waan an baradhe tokko mootonni kun kaanii mootota sadii darbee yeroo dhufu Daani'eel lafa jiraatu hundumaatti wanta ta'u hundumaa keetti waan argatu keessatti hundumaa ulfinni isaaf ta'a jedha.
waan hundumaa kan na dhibu keessaa bara kana keessaa bara namni selfii jedhamu tokko beektu maa jedhama selfii beektu selfii maa jettan maqaa ishee asitti ofitti qabne jedhanii kaa'an tokko maa jedhama beektanii warri daa'im isin hin beektan dhuguma beektan isin akkas hin beektan dargaggootaan beektanii maa jedhamaan jedhu eeyyee waan na dhibe keessaa Daani'eel kuniin jedhe waaqayyo hafuura waaqayyo ilaamee akkeedhu Phaawulos Xiimotewosiin bara dhumaarratti jedha namoon maal ta'u kan of jaallatan ta'u barri kun bara akkamiiti beektu namni of jaallata baay'ee of jaallanna nuti akka of jaalladhu nu godhaara miti biyya lafaatu siisteemii biyyeexaatu akka of jaallattu si godha silkii akka of jaallattu si godha jireenya akka of jaallattu si godha makiinaa akka of jaallattu waan hundumaa akkati ana jettu kan si godhu nuu kennan kanaaf namni hundumtu of jaallata of jaallachuun gaariidha of jaallachuun kee garuu waaqayyoon sirraa fageessa taanaan of eeggachuu qabda Daani'eel waaqayyoof maal godha ture ulfina kenna ture mootonni geeddaraman yeroon kee waa argata waaqayyo ana miti wangeelatu jedha baafadhaa laa kunoo Daani'eel lama irratti maaltu ta'a itoo eebboon hin dubbisin dura xinnoo ishee mootichi abjuu arga abjuu Naabuzaradaan mootichi argedha mootiin kun abjuu argeetu abjuu kana naa hiikaa jedheetu warra beektota biyyichaa walitti qabee abjuun argee abjuun koo mana jalaa badee abjuu kana naa hiikuu qabduutti hin jedhe ennaani warri beektotni bara sana jiran maal jechuudha mootii abjuu kee nutti himi si'eenna jedhaniin abjuu yoo nutti himte si'eenna malee inni hiikna malee akkamitti hiikuu dandeenya hin beeknu taanaaniitti hin jedhaniin achi booda mootichi naa hiikuu qabdu hin beeknu nutti himi aniyyuu hin beeku jedhe aniyyuu waan an arge hin beeku waama tokkon argee na jalaa bade maaliin sinitti himaa ituun beekate maaliin sin dhiphisaa ofii koos dhiphisa isinitti himeen hiikama argadhaanan ati nutti himuu hin dandeessu taanaan nuunis hiikuu hin dandeenyu jedhan lolli guddaan ta'e baay'ee kan na dhibu keessaati lola kana keessatti waaqayyo gooftaan maccaa nama qaba yeroo hundumaasiif ati qajeelummaatti jiraatteennan waaqayyo mana mootummaa kee waa'ee keef kan dubbatu iddootti hin jirretti nama qaba maqaa Yesuusiin nama siifa kennu waaqayyo lafa hundumaatti nama qabati qajeelummaa qabaattee waaqayyoon waaqeffatteennan waaqayyoof jiraatteennan waa'ee keef kan dubbatu lafatti hin jirretti yoo namni dhugaa kee dhose waaqayyo dhugaa kee baasa Daani'eel hin jiru garuu baay'ee na dhibu keessaati haadha manaa mootichaa dhaqxee ilaamee etteennan namichi tokko jiraatti gurbaan tokko biyya maaliitii kan dhufetti biyya Yihuudaa keessaa kan dhufetti bara abbaa kooti akkas kan godhe namichi tokko jira namichi kun abjuu hiikuu danda'a eenyuun Daani'eel jedhama kanaaf adhufu jedhame dhaqanii Daani'eel koo ana yeroon yaadugaa Daani'eeliin dhaqanii ajjabanii fidan deema yaadu nama waaqayyo ulfeessa ajjabuudha malee dhiisuudhaare ajjabuu duwwaa waaqayyo si ulfeessennaan ammayyuu maqaa Yesuusiin jireenyi kee jireenya ulfinaa ta'a kun wangeela hin taaneere eenyudha karaarra kan taa'u naa eeyoodha tokko mana mootii keessaa sirbaa tokko immoo karaarra ta'a ture Mardokiyoos karaarra ta'a yeroodhaaf karaarra taa'uun jira yeroodhaaf baay'izawee isinitti himaa waan tokko karaarra taa'uun jira yeroodhaaf amma yeroo waaqayyo biraa ga'utti Mardokiyoos karaarra ta'a Amaan immoo amma yeroo waaqayyo ga'utti mana mootii keessa jira yeroo carraan waaqayyo biraa ga'u ol geeddare waaqayyo ol geeddara ilaaka godhu shiiftii godha waaqayyo baasee gasha waaqayyo maashaallah maqaa Yesuusiin hadheessitoo kee baasee waaqayyo lafa ulfinaa siif kenna miyaan jedhame Elkanaam baasee maatii isaa wajjiniin keessaa baaseetu waaqayyo nama balbala waaqayyo balbala mootichaa taa'u yeroo hundumaa waaqayyo nama natu tokko fideetu waaqayyo mana mootii kee fidee nama waaqayyo ulfeessee maaltu ta'a jedhe asuma nama waaqayyo ulfeessee wanti ta'u sitti muudame naan kana fardeen harkatti warqee kaamaaf kanatu ta'amaaf magaalaa keessa ta'amee hin faarfatamaaf hin sirbamaaf hin utaalamaaf
nyaata addaatu hojjetamaaf ispeeshaal chiifii guyyaa sana nama nyaatan biyyicha keetti hojjetu nama addaatu akka ittiin fayyaadan nama addaatu hojjetaaf jedhame. Nama Waaqayyo ulfeessedha kun. Jaallatanii godhuure Waaqayyo si ulfeessennaan. Waaqayyo maqaa Yesuus ulfina isaa isinitti tabu. Mee harka keessan akka godhame gowwummaan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni Waaqayyo ganama kana isin argatu. Torban kana ji'a kana manatti yeroo galtanii ulfinni argitaniin been lafa hojii keessanitti jireenya keessan irratti dhufu. Waaqayyo hadheessitoota keessan buqqisee iddoo sana immoo isin haa kaa'u. Maqaa Yesuus isiniif haa ta'u. Daani'eel egaa kanatu ta'eef boqonnaa 2 Daani'eel Waaqayyoon ulfeesse. Abjuu hiikennaan abjuu hiike. Abjuun akkasii mootummaa akkasii jira waan akkasiin argaa waan akkasiin ta'a ittiin jedhee itti hime mootichi. Waaqayyo gooftaan mootummaa keessarraa fudhataa. Raajoonni bara seenaa koo ituu Waaqayyo nama wajjin jiraatiin si wajjin jiraa jedhu. Nama Waaqayyo wajjin hin jirreen naqanii Waaqayyo Daani'eel garuu Waaqayyo mootummaa keessa baaqaa. Amma tokko jedhamtanii nama akkasii maal godhu silaa? Iitaa abalu zabanya abalu bira ba tuma baasu. Daani'eel tuma meere wanta ta'e ni ilaala. Mootichi Daani'eeliin abjuucha deekee booda ulfinatti fide ani kan na dhibu keessaa lakkoofsa 14 kaasii meenaa dubbisii daddafee bogo dhiifama guddaa 14 kaasee. 2:14 yeroo Ayrook hangafni eegdota mootichaa beektota biyya Baabiloon ajjeesuuf bahetti Daani'eel dubbii isaa akeekkatee gargar baasuudhaan itti dhiyaate. Ayrook ajaja isaa kan mootichaatiin abboommiin mootichaa maaliif akkas jabaate jedhee yommuu Ayrook dubbicha Daani'eelitti beeksise kanarratti Daani'eel gara mootichaatti ol galee deebi'ee hiika abjuu isaa mootichatti akka himuuf yeroo akka inni isaaf kennuuf in kadhate. Ilaa maal jedhe beektu mootichaan relax. Kanumatti hin jedhe. No problem. Relaxii godhi mootii jedheen. Hin haariin akkasin jedhuure. Hin haariin dare relax. Mootii I know relaxii godhi. Hin ariifatiin waamta baay'eetti relax. Haqaayi nama akkasii nu haa godhu Waaqayyo. Namni hin boba'amu. Mootiin hin boba'a namni Waaqayyo ol galee relaxii godhee. Yeroo nuu kennee nan beekani Waaqa koo jedhe. Ishee ana booda ani itti tole jechuudha. Kana booddee Daani'eel mana isaatti galee dubbicha hiriyoota isaa Hanaaniyaa, Mishaa'elii fi Azaariyaatti beeksise. Yommus inni waa'ee dhoksaa dubbii kanaaf Daani'elii fi hiriyoonni isaa beektota Baabiloon warra kaanii wajjin akka hin balleeffamnetti araara Waaqayyoo isa Waaqa irraa akka kadhataniif itti hime. Ergasii dubbii dhokataan sun mul'ata halkaniitti Daani'elitti mul'ifame. Yommus Daani'eel maqaa Waaqayyoo isaa Waaqa irraa in eebbise. Ameen. Ilaala akka godhe. Mootiidhaan relaxii godhe deetu. Maal godhe beektu? Kaaffee dhaqee taa'ee, Starbucksii taa'ee, firiyaa buna ishee laatee sana immoo fidime. Jedhe miti? Akka jedhe ol galeetu cuufii balbalaa dubbichi asii dhufaa jedhe, achi dhufaa jedhe. Anteenaa keenya reediyoo, feesbuukii, yuutuubii cuufii eessa deebiin hin dhufaa. Maqaa Yesuus hafuurri kun isinitti agala. Ameen. Cuufii! Furmaanni achi jira. Nuun hin duuru. Isa biyya keenyaa nu baase inni irraatti nu gargaara. Waaqayyoodhaaf beeknaa. Abboonni keenya waa isaa nutti himaniiru. Ageenyeerraa kadhannee nu deebisa. Galaana iddoo lamatti hireera. Waaqarraa amannaa buuseera. Inni kaleessa hojjete har'as Waaqa keenya, Waaqa abboota keenyaati. Kottaa. Har'a kottaa itoo inni nuun. Filmaata meeqa taanaan waldaan kiristiyaanaa. Sibira jira abboo furmaan cuufii wanta ulfina Waaqayyoof hin taane galii mana keetti kadhadhu abbaa manaa kee wajjin haadha manaa kee wajjin ijoollee kee wajjin furmaata biyyaa si godha Waaqayyo. Cuufii wanta ittiin sammuu kee Waaqayyo ala deemaa jiru cuufii taa'e Waaqayyo siin hojii qaba. Na dhaga'i waldaa Waaqayyo waldaa kiristiyaanaadhaan furmaata biyyaa fide. Rakkinni waldaa garuu furmaata ta'uu dhiistee iddoo dhukkubaa taate. Moototaaf ituu ta'uu dhiiste saba Waaqayyoo mootota eekkamuu dhiiste waldaan kiristiyaanaa bara kana kee moototatti dhiitte mootota irraatti xiqimii dhufu wanta sammuun ishee nyaatamee mana cufachuu dhiisteetu har'a nyaatamte waldaan.
Har'a ulfina qabdi waldaan. Waldaan ulfina qabdeetti. Waldaan duri koo yoo dubbatte nagaamti. Mootota dheekkamti wangeelarraa. Eeliyaas fakkoo Elsaa'i fakkoo mootota dheekkamu turani. Oggaa sadiidhaaf amman dubbadhutti bokkaan waaqarraa maaliin ta'u hin bu'edhe. In argitaa jedhe mootichaan. Raajoonni irraa akkas jechuu hin danda'an. Waaqayyo si wajjin jira. Akka godhe akka ta'e. Waaqayyo gooftaan maccaa sinin jedha laarra sinitti dhimaa sagalee isaan. Cufadhu mana kee galii waaqayyoon kadhadhu. Fulmaanis bireera. Hin eegin nama tokko fulmaataaf. Hin galee ol galee. Kottaan hiriyoota isaa nama isa fakkaatu. Nama isa fakkaatu filate. Nama kadhachuu danda'u. Nama gadi jechuu danda'u hiriyoota isaa walitti qabame kottaa maal goona beektu. Jarattiin akkana dhibe. Laameen eennan. Isaaniin oolchuu duwwaa miti jedhe. Ofiisa ooluu qabnaa jedhe. Sini galaara waan jechaa jiru. Nuuni ooluudhaaf furmaanni gubbaarra jira. Abiddi achitti qabate. Itu mana keen gubiin hin darbu waan ta'eedhaaf abiddicha yoo achi dhaamsite malee ma dhufa. Kiristiyaana waan ta'eef sitti qabachuu hin dhiisu. Ni galaara waan haasaa jiru. Kanaaf obboleessu maqaa Yesuusiin furmaanni sin bireera. Iddoo Gabraanii hedduu ta'e arra Waaqayyoo sagalee isaan furmaanni Daani'eel ta'ee hiriyoonni isaanii kottaa jedhee ol galanii ta'anii balbala cufatanii yeroo isaan kadhachuu jalqaban Waaqayyoo samii bane. Gaaf tokko samii bane itti dubbatte miti. Samii bana nama isaa wajjin haasa'e irratti Waaqayyo. Nama hundumaa irratti samiin banama miti. Nama ol galee Waaqayyoon kadhatu irratti Waaqayyoo samii bana ofirra dabartee namaaf si godha Waaqayyo. Ol galii Waaqayyoon kadhadhu balbala kee cufadhu. Maqaa Yesuusiin furmaata sina godhu Waaqayyo. Waldaa koo hawwiin qaba maaloo biyya keenyaaf furmaata ta'u. Maaloo akkaanu saba Waaqayyo. Buusa bututtee biyya lafaa kan ofirraa. Dhiisa yaada fooniif dhiigaa. Waaqayyo furmaataaf nu waamee jira. Saba koo maaloo saba baay'ee du'aa jiru sirka jira qorichi. Waaqayyo sirka kaa'ee jira. Daani'eel hirka Waaqayyo kanaaf Daani'eel koo nama milkaa'e ta'e nama milkaa'e kan akka Daani'eel hin jiru. Balbala cufadhu arras. Akka jedhanii balbala isaanii cufatanii ituu isaan kadhachaa jiranii. Maal ta'e sagalee Waaqayyo dingata sochiin ta'e. Akka jedhe namni Waaqayyo. Waaqayyo akkas naan jedheera. Bor magaalaa kana keessatti minaan maal taa'e? Irra darbaata. Yesuus immoo akkana jedhe. Jireenya irra afaa akka qabaattaniif maal ta'e? Dhufe. Namichi yeroo namni Waaqayyo sun sana dubbatu hin amanne akkanatti hin jedhe. Hin amantu jedhe sitti ni maali? Ija keen hin argita garuu maal hin taatu hin nyaattu. Waaqayyo hin sobu waan godhe hin godhe. Namichi hin ilaale garuu maal hin taane hin nyaanne. Sagalee Waaqayyo maal abeetu hirra ejjetanii maal taanedha ajjeesanii. Furmaanni si bira jira. Furmaanni biyyaa waldaa bira jira. Waldaan rafuun qabdu amma. Kadhachuu qabdi waldaan. Dhugaa dubbachuu qabdi waldaan. Mootota dheekkamuudhaaf aboo qabna nuun. Dhugaa walitti himuudhaaf aboo qabna nuun. Nu gaafata Waaqayyo gaaf tokko. Nu gaafata dhuguma isin jedha nu gaafata Waaqayyo. Nu gaafata. Keessumaa waldaa Itoophiyaa kee jirtu hunduma isheen gaafataaf jedhee mayyaadhaan. Kanaaf iyyuu furmaata isin akka jedhe. Achi booda mooticha bira dhaqee mul'ata sanaa ittime. Achi booda maaltu ta'e ebbo? Daani'eel ogummaa fi aangoon kan isaati. Daani'eel ogummaa fi aangoon kan isaati waan ta'eef maqaan Waaqayyoo bara hamma bara baraatti eebbifamaa haa ta'u. Inni yeroo kutaa baras hin geeddara. Mootota mootummaa irraa hin buusa. Ilaala Waaqayyoo keessan moototan kaa moototan buusa. Inni bara baraan jiraata. Inni alfaadha. Inni omeegaadha. Wanta inni hin geeddarre hin jiru. Hallelujah. Waaqa akkasii qabdu.
Waaqa akkasii sin keessa jira. Ulfina kana baattanii deemtu as keessa kan jirtan hin tumti keessan. Waaqayyo biratti kan jaallatamtan saba Waaqayyo isin. Akka jedhe lakkoofsa 22 yebboo ko. Dubbii gadi fagoodhaa fi dhokataa in mul'isa. Ameen. Ilaalaa waan dubbii gadi fagoodhaaf dhokataa Waaqayyo mul'isa. Wanta dukkana keessa jiru in beeka. Ifattis. Ifnis isa bira in jira. Ameen. Agartaniitu wanta dhokataa namni ala wanta dhokataadhaan caafamee mooticha harkaan badee mootichis hin beeku. Waaqayyo garuu wanta dhokataa hin beekaa. Daani'eel eenyu ulfina kenne jechuudha. Waaqayyoodhaaf tokkoffaa milkaa'uudhaaf maal gochuu qabna? Amma irraanfattanii milkaa'uudhaaf maal gochuu qabna? Adda baafachuu. Lammaffaa Waaqayyoodhaaf maal gochuu? Ulfina laachuu. Sadaffaa waa'ee Daani'eel irratti kana deeqaa maxxannoo ishee naa kenna nan fixadha maaloo. Ittiin dheeressu ishee kana dhiifama. Maaliif gabraa wajjin ol bira jalaa dhufte. Daani'eel ishee kana duwwaan dubbadha. Warra barreeffachaa jirtaniif. Daani'eel nama hojiidhaa fi nama waaqeffannaa ture. Nama maaliitiin jedhe? Nama hojiiti. Sanafii miti Daani'eel. Kiristaanii sanafii ta'uu hin qabu. Nama hojiiti Daani'eel. Hin hojjeta. Seeraan waajjira dhaqa. Seeraan waajjiraatii gala. Yeroo na eega. Yeroo natu. Sa'aatiin eega. Sa'aatii namaa natu. Nama hojiiti Daani'eel. Nama waaqeffannaa ture. Daani'eel boqonnaa 6 dhaqaati dubbifadhaasin. Daani'eeliin kissii guddaan jireenya isaa irratti dhufe. Inni guddaan tokko lafa hojii irratti. Mitire lafa hojiitti kissii guddaan Daani'eeliin kan itti dhufe yoo jiraate lafa hojiitti. Namichi kuni Waaqayyo isaa waaqeffataa kanaaf lolatti kaasuu qabnaadhaan. Waan lamaan ittiin dhufan. Tokko namichi sa'aatii natuu yeroo eegaa hamanamaadhaa nama hojiiti. Kana booda lolatti kaasanii Daani'eeliin boqonnaa 6 irratti dhaqanii ol ilaaltanii akkana jedhe mootii seera baase. Yaa mootiidhaan eennaan ji'a tokkoo fi nama hundumtuu maal jedhan? Maal jedhan? Naa wajjin hin jirtu? Boojuudha mitiire? Naa wajjin hin ta'a. Kuma maqaa isheetii taate isheen ganaa boojiti waan baay'ee. Kanaafiyyuu naa wajjin hin ta'a. Maal jedhan beektu? Namicha kana kuffisuudhaa fi waan lama gochuu qabna. Hojii isaa waaqeffannaa isaa. Diinni seexanni har'a kan inni ittiin jireenya namaa akka hin milkoofne godhu jireenya waaqeffannaa nama jalaa rukuta. Baalaansii gochuu qabna. Hojii keenyaaf jireenya waaqeffannaa keenya. Hojii keenyaaf tajaajila keenya. Hojii keenyaaf Waaqayyo wajjin baalaansii godhaa obboloota ko. Yoo isa kana jabeessanii isa kana laafsistanii milkaa'ummaan hin dhufu. Ni galaara waan haasaa. Daani'eel lamaansaa hojii isaa seeraan hojjeta. Waaqayyo isaas hin waaqeffata. Yeroo kadhannaa qaba. Yeroo waaqeffannaa qaba. Yeroo hojjetu qaba. Kiristiyaanni bara kana ammoo sanafi hojiin jaallatu. Isinilleen hojjettu Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoota hojiiti isin. Isiniin hin jedhe miti. Yoo keessa jiraatte immoo itti muu gaarii miti ree. Nama hojii nama Waaqayyo waaqeffatu ta'uu qaba. Hojii duwwaa duukaa yoo fiddan isa fuuraa immoo yoo furkaa bulleessan hin baddu. Ni galaara. Yoo hojii duwwaa hojii duwwaa jettan immoo isa jireenya bara baraa isin hirkaa kufa. Kanaaf maal gochuu qabna jechuudha? Biyya lafaarra amma jiraannutti baalaansii gochuu qabna jechuudhaan. Jireenya fuuraa keenyas, jireenya hojii keenyas. Jireenya waaqeffannaa keenyas, jireenya hojii keenyas. Tajaajila keenyas, hojii keenyas. Baalaansii goonee jiraachuun nuuf ta'a. Maaliif Waaqayyo nama hundumaaf sa'aatii meeqa kenne guyyaa? 12 kenne. Ifni biyya kanatti halkaniif guyyaan hin beekamu. 12 isa gooftaa beekuufis isa gooftaan beekneefis kennameera. Siif adda baasee Waaqayyo yeroo kutee siif illaan isan beekneefis itti hojjechuu qabna jechuudhaan. Hojiin hojjetamuu qaba taanaan seeraan hojjechuu. Yeroo waaqeffannaa keessanii seeraan eeguu. Daani'eel nama akkasii ture. Milkaa'inni Daani'eel nama hojii ture, nama waaqeffannaa ture. Hojii duukaa fi hidda taanaan immoo Waaqayyo dhukkuba duddaa sitti dhaqa.
Sinitti nima. Kiisii keessanitti huraa naqa. Hin hojjettaa hin jiru jetta. Sini galaadha. Yoo garuu lamaansaa ol duukaa deemsiste kiisii keessa hin huratu. Duddi keessa sin nuqubu. Fayyaan keessa eegamee Waaqayyoo waaqeffattee gaafa gooftaan dhuftu deemta. Kanaaf lamaansaa eeggachuu qabna. Tokkoffaa milkaa'inni eessaa dhufa inni Daani'el irraa filmaata. Lammaffaa Waaqayyoof ulfina kennuudha. Sadaffaa hojii hojjechuudhaa fi jireenya waaqeffannaa qabaachuu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen jedhaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo kanatti nu haa guddisu. Waaqayyo gara milkaa'inaattis na fidu. Waaqayyo hafuura milkaa'inaa isiniif haa kennu. Orra karaa hundumaan milkina argatan ta'a. Waaqayyo biyya lafaa jiraattan kanarratti jireenya hafuuraaf foonitti milkii isiniif haa kennu. Milkaa. Siniin hawwaa siniin kadhadha. Milkaa. Waaqayyo gooftaan maccaa. Orra waa kennan sinaa godhu. Orra badhaadhoo sinaa godhu. Waaqayyo orra ofirra darbanii nama gargaaran sinaa godhu. Haalleluuyaa. Siniif haa ta'u kun. Milkaa ammayyuu irra deebi'ee jedha. Milkinatti waamamtan waan ta'eef. Haalleluuyaa. Dhugumami kana dhaabadhaa maaloo waqa. Ulfina Waaqayyootiin finneerra. Ana duwwaan sin eebbisee kadhannaatu keessa koo dhufee garuu yeroo keenyatu baay'ee deemee sokkee finna guyyaa gabraa kadhanna. Garuu sin eebbisuun barbaada. Milkina akkasin milkooftaniif. Karaa waan hundumaan Waaqayyo akkasin milkeessuun barbaada. Dhuguma sin jedha warri hojii hojjetan biizinesii qabdan karaa waan hundumaan baqa. Maaliif jireenya irraa hafaa akka qabaatanii nu fedhe miti Yesuus. Mee harka keessan bal'isaa. Bal'isaa. Siniin eebbisaa, siniin kadhadha.